ijoollee as jirtu olaaltame ijoolleen ta'in biyya kanaa amma they're incredibly talented. Maaliif dandeettiin afaan waa barreessu dubbisuu kuni jiruu isaanii mararratti dhiibbaa qabaata. Looyer ta'uu yoo barbaadde cimaa taata. Haakim ta'uu yoo danda'atte cima taata. Kanaaf riippoortii barreessuu irratti waan adda addaa irratti si cimsa jechuudha. Kanaaf ati barnoota Itoophiyaatu barnoota bakka lama sadiitti adda baasanii I'm not an expert on language garuu for example barnoota afaan Oromoo taate giraamarii kophaa tokko baaftee seerluga jechuudha. Writing kophaa tokko baaftee dubbachuullee kophaa tokko yoo baaftee 3 different lessons doo kenname I think bifa saniin cimsamaa deemuun danda'ama fakkaata. Yaada gaarii anillee waan afaanii kana waan si walii galu jechuudha yeroo hedduu dubbadhaan maastersi gaa baradhu afaan Oromoo akkam afaan hojii mootummaa federaalii tahaa waan jedhu irratti hojjechaa ture. Afaan Oromoo guddachuu qaba sadarkaa afaan Amaariffaallee sadarkaa sunillee walqixxeellee sanii olillee ta'uu danda'a jedhee yaada. Addunyaa afaan lamaffaa sadaffaa guddaa. Sunuu ta'ee osoo jiru greater emphasis maaliif global competition keessatti komii kolonii Ingilizii irraa qabnu akka jiru taa'e it has become matter of fact. Kanaaf kana irra cimsuun